mana kaarmentii isaa 320 ta'in iddoon inni itti argamu Adaamaa Yuunivarsiitii irraa gara bitaatti ወጣቶች ማዕከል ስታዲየም fuula duratti argama. Iddoon amma argamu kun fuula mana duratti kan argamtu Adaamaa Yuunivarsiitiin suuparmaarkeetii moodern suuparmaarkeetiif qabattee jirtu dhagaalee buufattee waliilee walitti waraanii gimbaataa eegaluuf deemanii kun manicharraa gara fuula duraatti argama. Manni kun kana fakkaata. Inni isaa kaarimeetira 400 kaarimeetira isaa 400 fi 30 fuula isaa dura ganjaree isaa kana gara kanarra magaazinaa jira. Magaazina kaarimeetira 40 irra jira. Kan jetti galii 15,000 ol argamsiisu jiru kiraayifamee jira amma maallaqa irraa fudhachuu jiranii. Gara mana keessaatti eebbuu seenu magaazina mana daldalaaf ijaarame yeroo manooriyaa godhatanii keessa jiraachuu jiranii. Waan galtanitti namni hedduu bareeda. Abbaan fumaaf jaallatee fumaaf itti dalagachuu jaarrate yeroo yaadni waan jijjiirameef gara gurguraatti deemaa ta'e namni hedduu kwaalitii bareedaadhaan ijaarame bifa daldalaaf tolutti amma yeroodhaaf namoonnaaf keessa jiranii fuula dura daldala gaafa yuunivarsiitiin asitti suuparmaarkeetii baname gara 50,000tti galiin galchame jedhee tilmaamama. Asiin kan fuuldura keenya jiru kun fooqiidhaaf ka'e giraawundi pilaas 3dha. Fiitingiin ka'ee jira. Yeroodhaaf akka manooriyaa waan itti fayyadamuu jiraniif islaappiin hin hojjetamne kanarraa kaasanii islaappii hojjechuun ni danda'ama. G pilaas 3 fiitingiin ba'ee jira. Koloniin ba'ee jira. Koloniin isaa ammayyi koloniin isaa kana bileen isaa asirraa eegalee kana tooratti kudhanii shintireetii kwaalitii qabdu waliin mana fincaanii kwaalitii qabu waliin ijaaramee jira. Shintireetiin isaa gadi fageenyisa meetira 20 waliin ifaa qaba. Denderii qaba. Kana fakkaata manni. Inshallah rabbi qooduuf bitachuu ni danda'a.